ግን ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ጀግና ናቸው። ይሄንን ግን አልክድም። ላለፉት 40 ዓመታት ኮንሲስተንትሊ ለኦሮሞ ሕዝብ ታግለዋል፣ በችግር በመከራ ውስጥ። እኔ ጀግነታቸውን አምናለሁ። አብሮ የታገለው ግን አያምንም። Ijoollee keenya guyyaa har'aatiin muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad oolmaa yaa'ii maree bakka bu'oota uummataa irra taa'e irratti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ABO Jaal Daawud Ibsaatiin gootaa jechuun dhagaameen bal'inaan dhageessu. Walumaa wal fakkaatuun wayyaaniin meeshaa Shaabiyaa yookaan Eertiraati jechuun muummichi ministeera Abiy Ahmad ibsaniiru. Oduu keenya xumuraatiin lammiileen Iraan sirna awwaalcha Ayatollah Ali Khamenei irratti Tiraampiin ajjeesuun haaloo ba'uuf dhaadataniiru. Sirni gaggeessaa kun ergaa keenya Ameerikaa fi addunyaatti nuuf dabarsa jechuun bal'inaan sagalee isaanii dhageessaa jiruun bal'inaan dhageessu. Alaabaan isaanii nagaa daawwata biiftuu miidiyaa oduu guyyaa irraa qabanii dhufneen dhufaana turan ofeeraa keenya. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad oolmaa yaa'ii maree bakka bu'oota uummataa irratti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin muummichi ministeeraa dhimma kana kan dubbatan gabaasa raawwii hojii mootummaa fi gaafilee miseensonni mana marichaa dhiyeessan keessumattuu dhimma nageenyaa fi araaraa ilaalchee yeroo deebii kennanittidha jedhame. Muummichi ministeeraa deebii fi ibsa dhiyeessan kanaan falmii fi qabsoo siyaasa nagaa ta'e keessatti gaheen beekamtii kennuu nageenya waaraa fiduuf murteessaa ta'uu addeessaniiru. Abiy Ahmad dhimma kana yeroo ibsan Jaal Daawud Ibsaa goota jedhan sababni isaas qabsoo karaa nagaa filatanii obsaan as ga'uu isaaniitiif jedhaniiru. Mirkaneessi hoogganaa olaanaa biyyattii irraa kenname kun dhimmoota gurguddoo sadiirratti kan xiyyeeffatedha jedhame. Inni jalqabaa obsaa fi ejjennoo Jaal Daawud Ibsaa qabsoo hunda galeessa fi seera qabeessa ta'e gaggeessuuf dhiyeessan kan dinqisiifate yoo ta'u, inni lammaffaa ammoo jalqabnii fi beekamtiin akkasii dhimmoota siyaasa biyyattii keessatti dandeettii wal danda'uu fi nagaa fiduu keessatti dhiibbaa gaarii akka uumu eerameera. Kan sadaffaa garaagarummaan siyaasaa jiraatus hooggantoota hawaasaa fi siyaasa sadarkaa olaanaatti kabajaa fi beekamtii qabsaa'otaaf malu kennuun dhaloota boriitiif fakkeenya gaarii ta'uu addeessaa jedhame. Jaal Daawud Ibsaa beekamtoota fi gaggeessitoota qabsoo Oromoo keessatti maqaa fi seenaa hangafaa qaban keessaa tokko yoo ta'an, waggoottan darban keessa falmii siyaasaa fi sochii adda bilisummaa Oromoo ABO keessatti shoora olaanaa taphachaa turuun isaanii ni beekama. Manni maree bakka bu'oota uummataa dhimmoota gurguddoo biyyoolessaa fi nagaa waaraa buusuu irratti marii bal'aa gaggeessaa kan jiru yoo ta'u, ibsi muummichi ministeeraa irra kennan kunis hawaasa biratti yaada dabalataa fi xiinxala siyaasaa garaagaraa kaasaa jira. እንደምታውቁት እኔና ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ይለያያል እሳቢያችን። ግን ጋሽ ዳውድ ኢብሳ ጀግና ናቸው። ይሄንን ግን አልክድም። ላለፉት 40 ዓመታት ኮንሲስተንትሊ ለኦሮሞ ሕዝብ ታግለዋል፣ በችግር በመከራ ውስጥ። እኔ ጀግነታቸውን አምናለሁ። አብሮ የታገለው ግን አያምንም። የጋሽ ዳውድ ግሩፕ ጋሽ ሌንጮን ያራክሳል፣ የጋሽ ሌንጮ ግሩፕ ጋሽ ዳውድን ያራክሳል። ሁለቱም ግን Walumaa wal fakkaatuun TPLF akka meeshaatii jechuun muummichi ministeera Abiy Ahmad dubbataniiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmad ibsa mana maree bakka bu'oota uummataaf kennaniin haala siyaasaa fi nageenya biyyattiin ollaa Eertiraa fi TPLF waliin qabdu ilaalchisee tamsaasa kallattiin darbaa turan ibsa kenneera. Ministeerri muummee ibsa isaanii keessatti TPLF akka meeshaatti qaawwee Eertiraa jechuudhaan TPLF meeshaa waliin wal fakkeessanii ibsaniiru. Xiyyeeffannoo fi qabsoon mootummaa inni guddaan qaamolee meeshaa waraanaa ta'an waliin osoo hin taane madda mataa isaanii waliin akka ta'es cimsanii dubbataniiru. Xiyyeeffannoo fi falmiin mootummaa isaanii inni guddaan paartilee rakkoo fidaa jiran waliin osoo hin taane ergitoota ijoo waliin ta'uu ibsuun gara keenyatti warra ergatan waliin osoo hin taane baandaa waliin ergamtoota irratti kan xiyyeeffannu jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Haasaan ministeerri muummee kun waldhabdee ji'oopolitikaa yeroo ammaa Itoophiyaa, Eertiraa fi TPLF gidduu jiruu fi daayinaamiksii aangoo isa duuba jiru irratti waan mul'isuuf miidiyaa hawaasaa fi dirree siyaasaa irratti mata duree marii ta'eera. Waliigalteen nageenyaa Piriitooriyaa adeemsa marii daldalaa caalaa bu'uura nageenya waaraa ta'uu isaa kan ibsan muummeen ministeeraa naannoo Tigraay keessatti ammas uummata kan jeequu fi dargaggoota dabarsanii waraanaa Suudaaniif maallaqaan kan gurguran humnoonni akka jiran saaxilaniiru. Muummeen ministeeraa dhimmoota yeroo fi biyyaalessaa irratti ibsa kennaniin waliigalteen Piriitooriyaa nageenya biyyaatiif jecha tarkaanfii guddaa fudhatame ta'uu isaa addeessanii adeemsi kun akka marii qofatti akka hin ilaalamnes akeekkachiisaniiru. Mootummaan nageenyaaf jecha gatii guddaa kanfaluudhaan qabeenya baay'ee harka uummataa seenuu danda'an nageenyaaf carraa kennuudhaaf jecha osoo hin tuqin akka deebi'an taasisuu ibsaniiru. Ta'us
garuu naannicha keessatti humnoonni nageenya hin barbaannee fi uummata Tigraay jeequun jireenya nageenya isaanii gufachiisaa akka jiran muummichi ministeeraa hiraniiru. Humnoonni nageenya booressan kunniin maatiiwwan isaanii Finfinnee fi biyyoota alaatti bifa jireenya mijataa fi nageenya qabuun osoo jiraachisanii naannicha keessatti garuu lubbuu uummata qulqulluu gara jeequmsaatti oofaa jiru jedheera. Keessattuu yeroo ammaa kanatti dargaggoonni Tigraay hedduun garmalee qabamanii waraana Suudaan keessatti adeemsifamaa jiruuf maallaqaan gurguramaa akka jiran kan ibsan muummeen ministeeraa kun gochi kun hatattamaan dhaabachuu akka qabu hubachiisaniiru. Gama isaatiin harki nageenyaaf diriirse jabaa ta'ee osoo jiru Piriitooriyaa irratti maaliif waliigaltan jechuun waliigaltee kana gufachiisuu fi biyyattii gara lola biraatti galchuuf humnoonni fedhan akka jiran uummanni gadi fageenyaan hubachuu akka qabus dubbataniiru. Sirni gaggeessaa Alii Kaameenii Teeraan keessatti erga gaggeeffamee booda kibxataa irraa adoolessa 7 kibba Teeraan bakka Qoom jedhamu dabalatee iddoowwan kabajaa fi qulqulluu iddoowwan amantii keessatti Najaafii fi Karbalaa jedhamanitti gaggeeffama. Sirni awwaalchaa xumura Kamisaa iddoo dhaloota Alii Kaameenii kan Mashaad keessatti argamu iddoo qulqulluu Wayyuu Imaam Reezaa Sherinee jedhamutti gaggeeffama. Sirni awwaalchaa kun yeroo qophaa'u Alii Kaameenii akka hoogganaa biyyaa qofaatti ilaalamee miti. Akka duree amantii fi hoogganaa siyaasaa aangoo biyyoota musliimaa kaan keessatti dhiibbaa guddaa uumaa tureetti qophaa'ee jedhame. Magaalaa Teeraan keessatti reenfi Ayatollah Alii Kaameenii fi maatiin isaanii waliin ajjeefaman mataa kumaa kitilaan gaddaa ibsachuuf ba'anitti agarsiifameera. Hunduu haleellaa gurraandhala 28 US fi Israa'el waliin ta'uun Iraan irratti raawwatanii ajjeefaman. Alaabaan mallattoo dhiigaa fi wareegamaa bal'inaan birbirfamaa ture. Ergaan isaa gumaa Alii Kaameenii ni baafanna kan jedhu fakkaata. Dhaadannoowwan Ingiliffaan barreeffaman Tiraamp xiyyeeffannaa jalqabaa ta'uu isaa mul'isa. Daawwattoota biiftuu miidiyaa kanatti aansuun haasawaa ijoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad mana maree bakka bu'oota uummataa fuullattaa isaanii sinaffeerra. ሃይማኖት በሚመለከት ለተነሳው ጥያቄ ኢትዮጵያ የሃይማኖቶች ሀገር ናት። ሃይማኖት በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ሀገር በኢንፍራስትራክቸር ብቻ አትገነባም። ሱፕራና አልትራስትራክቸር ለአንድ ሀገር በእጅጉ ያስፈልጋል። ሱፕራና አልትራስትራክቸር የሚገነቡ ባህሎች፣ ትውፊቶች፣ እሴቶች የሚገነቡ ተቋማት ለኢትዮጵያ ያስፈልጋሉ። አጋጣሚ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደመታደል ነው አብዛኛው ህዝብ የሚከተላቸው ሃይማኖቶች 90% የተቀራረቡ ናቸው። ለሁሉም አደምና ሐዋ እናትና አባት ናቸው። ለሁሉም አብርሃም ኢብራሂም አባት ነው። ብዙም የሚያጣላ ጉዳይ የለም። ትናንሽ ዲፍረንስ ነው ያለው። ትናንሽ ክርስቲያኖች እስልምና ቁጭ ብለው ቢያጠኑ አብዛኛው ነገር የሚያስማማ ነው። የሚያለያየው ነገር ደግሞ ተከባብሮ ማለፍ ይቻላል። ይሄ ልዩነት ከኛም ሀገር ውጭ ለረጅም ዘመናት ነበር፣ እኛም ሀገር ውስጥ ለረጅም ጊዜ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይማኖቶች ከፍተኛ የሰላም የትብብር ዘመናት በስፋት ነበራቸው። አልፎ አልፎም የግጭት ታሪክ አላቸው። የሚካድ አይደለም። ከግጭት ተምረው ታርቀው አብረው የቀጠሉባቸው ዘመኖች ደግሞ ሰፊ ናቸው። በዓለም ላይ አጠቃላይ ያለው ግጭት 4 መንስኤ አለው። አብዛኛው ግጭት አንደኛው መንስኤ ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ርዕዮተ ዓለም ነው። በብሔር ምክንያት፣ በሃይማኖት ምክንያት፣ በርዕዮተ ዓለም ምክንያት ግጭት ይፈጠራል። አንደኛው። ሁለተኛው የኢኮኖሚ በላይነት ነው። ኢኮኖሚ ለመቆጣጠር የሚደረግ ትግል ነው። ሶስተኛው የበላይነት ለማስፈን ነው። ሱፒሪየር ለመሆን አንደኛ ዜጋ ለመሆን የሚደረግ ጥረት ነው። አራተኛው ግዛት ማስፋፋት ነው። እነዚህ ግጭቶች ግን አብዛኛው የሚደበቁት ሃይማኖትና ብሔር ውስጥ ነው። ግዛት ላስፋፋ ነው የሚል የለም። የኢኮኖሚ በላይነት ልቆጣጠር ነው የሚል የለም። ይህን ፍላጎት ደብቆ በሃይማኖትና በብሔር ጥላ ስር ግጭት ይፈጠራል። ሃይማኖት ለግጭት የሚጠቀሙ ኃይሎች አሉ። ሃይማኖቶቹ ግን እስላምም ክርስቲያኖቹም አጠቃላይ ክርስቲያኖች ሁሉም የሰላም እምነቶች እንጂ የግጭት እምነቶች አይደሉም። ለዚህ ማረጋገጫው ኢትዮጵያ ናት። ለረጅም ዓመታት
ሙስሊሞች በብዛት የሚኖሩባቸው አካባቢዎች ጥቂት ክርስቲያኖች ካሉ ሙስሊሞች አዋጥተው አግዘው ቤተክርስቲያን ይሰራሉ። በእኛ ሀገር የምናውቀው እሱን ነው። ብዙ ክርስቲያን ያለበት ጥቂት እስላሞች ያሉበት ክርስቲያኖች አግዘው ደግፈው መስጂድ ይሰራሉ። አብዛኛው ታሪካችን ይሄ ነው። በቅርቡ ጥናት አጥንተን ነበር። ከግማሽ በላይ ከ50% በላይ የሙስሊም ፖፑሌሽን ያለባቸው ወረዳዎች